Akkam jirtu Jool, nagaa jirtu. Kun qophii sirna gadaati. Qophiin sirna gadaa torban torbaaniin karaa chaanaalii OBN gaammeetiin kan isiniif dhiyaatudha. Qophii kanaan duudhaalee sirni gadaa qabuu fi maalummaa sirna gadaa ni baratu. Ijoollee gadaan bulchiinsa dimokiraasii uummanni Oromoo kuushota baha Afrikaa jiran waliin waggootii 6,400 dura tumatee ittiinis wal bulchaa har'a ga'eedha. Ijoollee torbee darbee godaansi yaa'a gadaa Oromoo Gujii ardaalee jilaa Me'ee Bokkootitti walgahuu isaanii kaafnee ture. Warri gadaa fudhatu Raabaadooriin, gadaan Jiloo Maandhoo, gadaan Harmuufaa, gadaa Roobalee, abbaa gadaa Jaarsoo Dhugootiif baallii 75ffaa dabarsee karaa nagaatiin kennuuf qophaa'anii turuu isinii kaafnee ture. Ardaa jilaa Me'ee Bokkottis ta'ee lafa qoolloo seeraa fi heerri murtii itti tumamu sanitti ammoo lafan dongoran bakka eeyyamame malee qulqullina fincaanii fi kan birootis ittiin bahan safuu eeggatanii fi lafa hoodaa fi safuu tanaaf duudhaa hoodaa fi safuutu kaawwamee fi lafan qotatan moonaa looniitiis ittiin ijaaran. Akkam jirtu Jool, nagaa jirtu. Kun qophii sirna gadaati. Qophiin sirna gadaa torban torbaaniin karaa chaanaalii OBN gaammeetiin isiniif dhiyaata. Qophii sirna gadaa keessatti wantoota heeraa fi seera gadaa, duudhaalee sirna gadaatii fi maalummaa sirna gadaa ni barattu. Ijoollee gadaan sirna bulchiinsa uummataati. Heeraa fi seera qaba. Heeraa fi seerri gadaatis heera uumaa fi uumamaa waliin hariiroo qaba. Ulaagaalee shanan duraa abbaa gadaa ta'uudhaaf nama barbaachisan kan akka amala dhuunfaa inni qabu gaarii ta'uu, akkasumas ciminoota dhuunfaa inni qabu kan qaamaa fi qalbiidhaan gahumsa qabu, gahumsaa fi beekumsa dhuunfaa inni qabu, akkasumas seenduubee gaarii erga sadarkaa kuusaatii kaasee hanga Raabaadooriititti inni raawwachaa ture. Kan biraa immoo aantummaa uummataa, amanamummaa uummataa fi seerota sirna gadaatiif kan bulee fi hojiirra kan oolchuu danda'u ta'uusaa hubattaniirtu jenneet abdii qabna. Seenaan abbaa gadaa dho'isa baduu didee heera isaatiin buluun numa nafne booddee. Ijoollee qophii sirna gadaa torbee kanaatiin jila baallii waliif dabarsuu Oromoo Gujii keessatti adeemsa warri doorii abbaa gadaa kaadhimamaa ta'e qabatanii baallii itti fudhatanii fi warri baalliin gadaa harka turte akkamiin kenna ka jedhu isiniif dhiyeessina. Hanga xumura qophii kanaatti hordofaa. Ijoollee abbaa gadaa jechuun nama baallii gadaa karaa nagaatiin abbaa gadaa isa dure turerraa fudhatee waggaa 8 erga sirna gadaatiin biyya bulchee booda innis karaa nagaatiin nama birootiif baallii gadaa kan dabarsu jechuudha. Akkasumas abbaa gadaa jechuun bulchaa sirna gadaa yookaanis bulchaa uummataa waggaa 8 sirna gadaatiin uummata bulchee karaa nagaatiin
aangoo yookaanis baallii dabarsu jechaadha. Seenaan abbaa gadaa dho'isaaf baduu didee heera isaatiin buluun nama nafne booddee. Ijoollee gaafa jila baallii fudhachuu sana abbaan gadaa dura turee fi abbaan gadaa haarofni gadaa fudhatu maal godhu mee waan hayyuun jedhu kana dhageeffadhaa. Abbaan ammaa baallii fuudhu kun wanni yeroo ammaatiif inni hojjetaa jiru yuuddi gumii teessichee jirti. Yuuba sagalit jira, yuuba uraagaa, yuuba maattii, yuuba hokkuu. Yeroo ammaatiif abbaan gadaa baallii amma fudhatee isaaf amma qophiirra jiru kun seera yuubdi tunte kana qofa fudhata. Wanni amma dhuunfa fiitti ba'ee tolchu dhibiin hin jiru seera kana fudhata. Seera inni ittiin biyya kana bulchu yuuba kana tumaa taalee seeraa kana qofa fudhata. Karaa bor deemu, karaa bor jilu, addee bor dhaqu. Waan kana wanni fudhatu waan kana qajeelfata jechuudha. Kaan gara baallii fudhatutti gaafa dhufu torbaan laakkanii torbaan kana dhufa hin dhufani geettee jedhani hin geenne jedhani geettee jedhani hin geenne jedhani geette gaafa jedhanu ol seenani miilaan dhufa fardilleen dhufa inni miilumaan dhufa ol seenee yaama abbaa gadaa sadi yaamee sadi jalaa didhatee owwaata arfaffaa owwaata. Gadoomi ka'een nuti jedhaan gadoomi keeti gaarri kiyya jedhaan gadoomi keeti gaarri kiyya jedha yookaan fatticha jira fattichi baalgudarraa buqqisee isa kanas sikka gadi ba'ee fardi balbala dura dhufeera yookaan sadi aggatee farda kaan gubbaa abbaa sadi aggatee farda kaan iyyaabaa gada jedhee hin dhaadataa. Misa deebis, mirga deebis, waraana ballees, dhukkuba balleesse jedhee lallabee gisee sadi garmaamee asirra garmaamee gisee sadi garmaamee gara fiitti gala jechuudha. Seenaan abbaa gadaa dho'isaaf baduu didee heera isaatiin buluun nama nafne booddee. Ijoollee Oromoon Gujii yeroo baallii dabarsanii fi walitti kennuuf qophaa'an yaa'a gadaa qopheessu. Yaa'ni gadaa fi doorii walitti dhiyaatanii ardaa jilaa me'e bokkoo bulu. Yeroo kanas warri baallii kennu yaa'ni gadaa dursee yuubatti himee yuubnis garee doorii baallii fudhatu waamee ardaa jilaa me'e bokkoo akka qubachiisan godhama. Warri baallii fudhatu gara bahaatitti siqee qubata yookaanis qachaa yookaan galma jaarratanii torbee baalliin itti fudhatamu kana keessatti kora gadaa taa'u. Warri baallii kennu gara dhihaatiin qubatanii turtii ardaa jilaa kanaatti abbaan gadaa waggaa 8 darban bulchaa ture wantoota waggootii 8 darban keessatti raawwatamanii fi kan hafanis yuubatti himaniiti. Yuubannis seerota gadaa haaromsuu malee haaromsanii kan itti dabalamuuf malee ammoo itti dabaluuf lallabu. Seenaan abbaa gadaa dho'isaaf baduu didee heera isaatiin buluun nama nafne booddee. Abbaan gadaa baallii fudhatu kan doorii keessaa kaadhimame seerota lallabaman hundaa dhageeffachaa kora hirmaata. Seenaan abbaa gadaa dho'isaaf baduu didee heera isaatiin buluun nama nafne booddee. Guyyootii kora gadaa me'ee bokkootti hirmaatan kanas jal'aabni gadaatii fi warri raabaa sirnoota kana ni eegu. Yuubonni ammoo seerota haaromfamuu malan haaressanii seerota itti dabalamu malee itti dabalanii lallabu. Seenaan abbaa gadaa dho'isaaf baduu didee heera isaatiin buluun nama nafne booddee. Jala bultii guyyaa baallii kennuutitti abbaan gadaa waggaa 8tiif gadaa bulchaa ture kora gadaa galchiinsaa geggeesseeti eebbifata. Waaqa waggaa 8 uummata isaa qabatee nagayaan akka bulchaa ture isa gargaaree fi akkasumas ammoo imaanaa uummataa baallii sirna gadaa isaa harka turte nagaan deebisuuf waaqa isaan gahee galateeffatuudhaaf geggeeffama. Seenaan abbaa gadaa dho'isaaf baduu didee heera isaatiin buluun nama nafne booddee. Guyyaa gaafa baallii wal harkaa fuudhan ganama qachaan gamaa gamanaa hundumtuu subii bariisaadhaan ka'ee qophaa'ee warri gadaa warri baallii kennu sadeenuu gabalaan uraagaa maattii fi hokkuu kallacha hidhatanii ruufa matatti maratanii baalguda suuqqatanii maatii isaanii miseensotaa fi keessummaa isaan bira jiru waliinuu
warra doorii yookaanis warra baallii fudhatu kana dhufa eeggatu. Seenaan abbaa gadaa dho'isa baduu didee heera isaatiin buluun nama nafne booddee. Guyyaa baallii fudhatan ganama gareen doorii torbii qabatanii qachaa yookaanis galma gadaa dhaqu. Gareen torbii doorii bakka bu'ee qachaa gadaa dhaqu kun ammoo gosa sadeen Oromoo Gujiirraa bakka bu'ama. Seenaan abbaa gadaa dho'isa baduu didee heera isaatiin buluun nama nafne booddee. Torbiin kun ammoo hayyuu fagaa, jal'aaba, waamura, raaba, doorii fi kan kana fakkaatan hunda qabama. Seenaan abbaa gadaa dho'isa baduu didee heera isaatiin buluun nama nafne booddee. Ijoollee qophii sirna gadaa torbee kanaa haala guyyaa jila baallii fudhatu Oromoo Gujii ta'uu irratti xiyyeeffannee isin biraan gahaa turre hin xumurre. Torban waan kanarraa hafe kutaa lammaffaasaa adeemsa baallii wal harkaa fuudhuu Oromoo Gujii isiniif dhiyeessina. Hammasitti nagayatti.